كاي إرين دبن كاي كتاكا نكيستي نمتي من كل ما فوندرتا أسون namni kun waggaa 40 guutuu akka dubbate seenaa macaafa qulqulluu in dubbata yookaan seenaa waldaa kiristaanaa shin dubbata waggaa 40 guutuu ergi dhukkubsatee booddee akkuma kaleessa eengaddaa namoota gara mana qulqullummaatti ola seenan gara horii isaatti yoo dubbistan waan baay'ee argachuu dandeessu namoota gara mana qulqullummaatti ola seenan gara mana qulqullummaa namoota dhufanirraa akkuma kaleessa eengaddaa farankaa yookaan qarshii argachuuf jedhee nama karaa sana taa'ee eeggatu argina. Akkuma amma sa'aatii wal fakkaataatti dubbii waaqayyoo kana dubbachaa jiru naannaa sa'aatii 9 keessa Phexros faa Yohaannis faa immoo dhufanii jedha macaafa qulqulluutu. Ilaa dhaggeeffadhu namichi kun sa'aatii 9tti fayye amma sa'aatiin 9 keessa jira gara 10tti hin ceene. Ergaa sii qaba isa namicha kun waggaa 40 booddee boqochiise waaqayyo galgala kana si boqochiisa waaqayyo galgala kana hidhaa kee hiika waaqayyo galgala kana mana kee hiika waaqayyo galgala kana mul'ata kee hiika waaqayyo galgala kana lafaa si kaasa mata duree koo yalaan dagatiin kai jedhe waaqayyo laa galgala kana hin kaata lafa jirtu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos waan amma dubbatamu kana akka qoosa takkaatti qabattu hin barbaadu kai mata duree jedhu irratti dubbadha kai Phexros akkas jedhega background waan kanaan dubbadu sa'aatii kon fayyadama inni fayyina keenyaaf hin fayyadu waan ta'eef akkas jedhee waan dubbatu Phexrosis akkas jedhee ija keenya keessa ilaaleen garoon isaatti dubbisa ija keenya keessa ilaali harka laala ture namichi kana dura harka itti dhageetu harka laala waan isaan harka buusanii fudhata inni kunis waliif harkarra waa buusaaf inni kunis waliif harkarra waa kaa'aaf inni kaan sumunii kennaaf inni kaan shilingii kennaaf inni kaan birii kennuufii danda'a akkuma humna isaas ammuma garaan isaa OF kenneefi bira darba ammuma isatti dhaga'ame gargaaree bira darba amma isatti fakkaate harka keessa kaa'ee bira darba namichi kun kana bareera kana eeggata garuu Phexros akkas jedheen gara ija keenyaa ilaaleen kanaafidha warri viidiyoon keessan banamuu danda'u na ilaalaa kanaan jedheef galgala kana waaqayyo gara isaa ilaalta taanan sirraa bana waan sirraa banamuudha qabu lafaati teesse sana si kaasuudhaaf akkas jedheen gaa Phexros gara keenya ilaali ergi gaafa ilaalu jarri harkatti hiixatan gaafa ilaalu Phexros harkatti hiixatu gaafa ilaalu homaa harkaan qaban jarri kun Phexros garuu akkas jedhee waan nama dhibu keessa kuma tajaajilaa bara kanaa ta'ee yaadaga tajaajiltoonni mana keenya tiksiin qabnu tibsii garuu tibsiin dhabnu hin qabnu tiksiin dhabnu gaafa namni mana keenya keessaa tiksiin dhabu karaatoo nu gaafate namni tiksiin dhabu waan ittiin dubbisnee kadhannuuf dhabnee hin beeknu hoteela geessinee affeeruu yoo dadhabne as keessaa garuu waa dhibee hin beeku waa tokko sitti hima ilaa galgala kana hafuurri lafaa si kaasu tokko jira kai ilaa akka jedhe waan nama dhibu keessa ani meetiidhaaf warqee hin qabu hin eeggatin kanarra warqeedhaaf meetii hin qabu birrii lakkaawamu maan asii kennu hin qabu kanan eegin waan an qabu garuu siifan kennadhen waan an qabu siifan kenna maqaa Yesuus nama Naazreetiin ka'ii adeemi qarshii kadhatee borus deebi'ee kadhata akka inni deebi'ee kadhachuu hin dandeenyetti garuu waaqayyo har'aa guyyaan isaa gaafa ga'e naannaa sa'aatii 9 sana keessaa itti siqee kayya deemittiin jedhe ilaa waa tokko sitti maka amma sa'aatii 9 keessaa lakkaa waaqayyo jireenya kee mana kee gaa'ila kee karoora kee lafa kufee sanaa kaasee adeemsisa ilaa anis waan tokko sii kenna ilaa galgala kana waan tokko siif hima ilaa galgala kana waan tokko sitti hima waan tokko akkaawuntii keetti si erguu danda'u maqaa ilma Naazreeti Yesuus Kiristoosin wanti si jalaa kufee ka'ee dhaabachuu haa jalqabu wanti si jalaa ciisee jedhee dhaabachuu haa jalqabu wanti deemsa dhaabe maqaa Yesuusin deemsa haa jalqabu mul'anni dhaabbate maqaa Yesuusin socho'uu haa jalqabu ka'ee deemu gaafa inni gara mana qulqullummaatti ol seene gaafa inni quruphisuuf jalqabe
namoonni dhaabbatanii fajajanii ilaaluu jalqaban. Fajajanii isa moo isa miti? Akkamitti ka'e? Waggaa dheeraa amma kanaas ture har'a maaltu ta'e? Ilaa galgala kana sitti hima. Warra dhaabatee ilaalutti amma ajaa'iba ta'utti amma bitaa itti galutti Waaqayyo si jijjiira. Maala torra laba diyaabos. Maaltu ta'e? Fajajanii ilaaluudhaaf namichi maal ta'ennaan hin quruphise. Asiif achi quruphisa. Asiif achi utaala. Himmachaa'e namichi maaliif? Fayyuu isaatiin. Maaliif? Waaqayyo isa gargaaruu isaatiin. Machaa'e asiif achi utaala. Turra laba shiba gas. Arraa sittan hima. Gammachuu fira kee. Gammachuu jireenya kee. Itti bitaacha'uu diina kee. Humna dhiiga Kiristoosin ka'ii utaaluu jalqabe lafa jirtu. Waan sirra taa'e ofirraa darbadhu ka'ii maqaa Yesuus Kiristoosin. Hin fajajanii jedha macaafni qulqulluu. Hin fajajanii. Hin fajajanii. Fajajanii dhaabbatanii ilaalu turani. Fajajanii raata'anii dhaabbatanii ilaalu turani. Gaafa ati jijjiiramtu, gaafa ati nama taatu, gaafa Waaqayyo si jijjiiru, gaafa Waaqayyo gara kee goru, diinonni kee fajajanii dhaabatu. Firri sii gammada, inni kaan hinaafarra kan kee fajajee dhaabata. Waaqayyo diina kee fajajjiisee karaa dhaaba. Namicha kana gargaare Waaqayyo ka'ii adeemittiin jedhe Waaqayyo. Lakkoofsa 16 gaafa dhaqxanii dubbistan immoo maal jedha? Humna maqaa Yesuustu maqaa isaatiin amanatu namicha naafa isin argitanii fi beektan beektu gaafa kam? Gaafa inni naafa ture. Beektu gaafa kam? Gaafa inni rakkataa ture. Beektu gaafa kam? Gaafa inni birrii isin kadhatu. Maqaa Yesuusitti amanachuu isaatu namicha kanaa fi humnaa fi jabina kenneedha Phexros. Phexros namicha kana raawwatee yeroo xumuraatiif irraa hiike. Sigaa karaa kana bukkee teessee kadhachuun, sigaa bara dheeraa si rakkachuun, sigaa kana booddee eennan maqaa Yesuus ilma Naazreetii ka'iti deemee ittiin deemte. Mata duree koo nagatin ka'i. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Wangeela Maarqos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 gaafa dubbisnu amanachuu namootaa gaafa laalu amanachuu namootaa gaafa laalu Maarqos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 gaafa laalu Yesuus ammas mana sagadaa tokkotti ol lixee namni harkisaa tokko naafate immoo achi ture. Yommus jarri isa adheessuudhaaf guyyaa sanbataatti namicha kanaaf fayyisaa yoo ta'e jedhanii isa hin gaadu turani. Guyyaa sanbataatti seera cabsuuf jedha yoo ta'e namichi kun maal gochuuf deema ijoollee jedhanii isa hin gaadu turani. Isa duuka bu'anii hordofu turanidha. Maal gochuudhaaf? Dubbiidhaan isa kiyyeessuudhaaf. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu lakkoofsa 3 irratti Yesuus immoo namicha harkisaa naafate sanaan ka'ii gidduu dhaabadhu ittiin jedhe. Ka'ii. Maal keetu naafaar? Maal keetu naaf? Qaama keetu naafaaf? Amantii keetu naafaaf?
ilaalcha keetu naafaaf maal keetu naafaaf galgala kana waaqayyo akkasiin jedha naafummaa sana keessaa akka kaatu waaqayyo sitti dubbataara maal keetu naafaaf cheekof godhime cheekof godh eessaa kaana eessaa kaana eessaa kaata iddoo kamii kaata eessa jirta dura eessaa kaata tokkoffaa irratti naafummaa hafuuraa keessaa ka'uutu sirra jiraata namni baay'een hafuurri isaa naafa namni baay'een gooftaa kanatti amanatee duukaa deddeebi'uu hin danda'u hafuura isaatu naafate hafuura naafa kana keessaa si kaasuu barbaada galgala kana waaqayyo gaaf sana namicha waggaa 40 kana kaase gooftaa Yesuus karaa Phexros dhufee arrammoo waaqayyo karaa sagalee kanaa dhufee naafummaa hafuuraa keessaa si kaasuu barbaada kai kadhannaa kana qabda jirta jireenya hafuura kee kan gad adeeme jirta aamileen hafuura kee kan maamma'e jirta kaleessa hin kadhatta kaleessa hin lallabde kaleessa hin faarfatta kan dadhabde jirta sagalee waaqayyoo galgala kana akkasiin jedha kai kai waan siidha sana keessaa kai suusii sana keessaa kai waaqayyoon wallaalurraa kai baannan achi keessa naafummaa hafuuraa naafummaa hafuuraa namni baay'ee hafuurri isaa naafa gooftaa duukaa jiraachuudhaaf hin rakkata danda'ee duukaa hin tankaarfatu hafuurri isaa waan naafateef hanna bira darbuu hin danda'u soba bira darbuu hin danda'u ajjeesuu bira darbuu hin danda'u jibba bira darbuu hin danda'u xuraa'ummaa bira darbuu hin danda'u maaliif hafuura isaatu naafa of danda'ee dhaabatu yoo of dandeessee dhaabatte malee waan hafuuraan dhufe mormuu hin dandeessu yoo of dandeessee dhaabatte malee seexanaan mormuu hin dandeessu yoo of dandeessee dhaabatte malee maqaa Yesuus jechuu hin dandeessu jechuudhaaf kan dandeessu yoo of dandeesse yoo hafuurri kee fayyaa ta'e yoo naafummaan qabu ta'e morgaan isaa hin jabaata yoo ta'e lafeen isaa walitti jira yoo ta'e garuu dhaabattee mormuu dandeesse inni kun barumsa of dandeedha mormuu kan jedhu wangeelaawwan baay'een asirra jiru tajaajiltoonni asirra jiru waan ta'eef isa Efesoon boqonnaa 4:10 irraa kaasee jiru sana inni mata duree of danda'e isa yeroo dhuma isaatti ilaalla yookaan wangeelaawwan kan biraa barsiisu eessa keetti naafa hafuurri kee fayyaadhaa ilaaltee beektaa dhaabachuu hin dandeessaa namicha naafa kana kan fayyise waaqayyo galgala kana hafuura kee fayyisa lafatti hafuurri kee meelate lafatti hafuurri kee sololaate lafatti hafuurri kee dudduubatti mucucaate sana keessa waaqayyo si fayyisa namoonni 36 asirra jirtan kun nagaa dubbii waaqayyo kana dhaggeeffadhaa hafuurri kee fayyaadha dhaabattee deemuu hin dandeessaa namni biraa yoo kufe qabuu hin dandeessaa hafuurri kee hafuura biraatiin wal hin makanne galgala kana waaqayyo akkasiin jedha hafuura kee dhaaressaa naafummaa hafuuraa keessaa kai naafummaa hafuuraa keessaa kai namni baay'een hafuurri isaa naafatee of danda'ee dhaabatu hafuurri isaa naafatee of danda'ee dubbatu galgala kana waaqayyo akka ati hafuura kee of dandeessuuf sitti dubbata namoota waaqayyo sababii si jaallatuuf sitti dubbata
واقع سبب سجالته سيفتا واقع سبب سجالته يروح نمال الديبه ستدبتا أرس التندبتا كليس كنا دغو لفت كنا دغو سمين كنا دغو نافما افورا كيسا بي سمدالو اچ كيسا بي